Akkam jirtu viidiyoo keenya har'aatiin keessattuu namoonni AdSense irratti monetaayizeeshinii ta'e sabdoomeenii akkamitti bantan kan jedhu fakkeenyaaf sabdoomeenii hedduu bannee jirra. Asirratti yoo ilaaltan taate kun amma namoonni waliin hojjetaa jiran sabdoomeenii akkanaa jechuudha banuudhaan namootaaf kennuudhaan biiwii keessanillee akkaataa itti guddistan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kun akkanatti biiwii gara 11,000 ol kan argatu jira. Namootaaf akkaataa sabdoomeenii itti bantan kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti gara siipaanaala keenyaatti deemna. Siipaanaala keenya keessa loogiin goone jechuudha. Loogiin erga goonee booda loogiin nuun godha. Erga loogiin jenneen booda bakka doomeen jedhu barbaadna jechuudha as keessaan. Bakka doomeensi jedhu kanneen jalatti doomeensi kan jedhu kana ilaalla yookaan immoo sarchii keessatti doomeen jennee sarchii yoo goonellee asiin nu dhufa yookaan immoo doomeensi kan jedhu jalatti taabii kana keessatti doomeensi kan jedhu kana tuyna. Asiin kallattiidhaan gara nu fida. Achiin booda akkuma argitan sabdoomeenii hedduu bannee jirra. Tirishooppii irratti jechuudha namoota hirmaataa jiraniif. Asirratti maal goona kallattiidhaan create new domain kan jedhu tana tuyna. Create doomeenii haaraa yookaan immoo sabdoomeenii haaraa uumuudha jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf maqaa sabdoomeenii keessanii asitti galchina jechuudha. Fakkeenyaaf amma abdootu monetaayiz naa godhi waan naan jedheef abdoo jedhee tirishoopp.com jechuudhaan asitti galche jechuudha. Maqaa jalqaba sabdoomeenii keessanii achumaan immoo tirishoopp.com kan jedhu asitti galchitanii achi submit gootan jechuudha. Erga submit gootaniin booda daqiiqaa muraasa yookaan sakandii muraasa erga eegdan booda achi wanni kun secure gochuu qabdanii secure akkaataa itti ta'ullee akkaataa isaallee isin agarsiisna. Akkuma argitan kunooti amma abdoon kun akkana banamee jira. Secure hin taane kun oofiin kun daqiiqaa yeroo muraasa wayii eegna. Achiin booda wayitii oofiin akkana ta'e kun akkana nu dhufu asirratti on goona jechuudha. On erga goonee booda already fixnee jirra. Wanni nuti goonu maalinni gara siipaanaalaatti deebina. Siipaanaalatti deebinee achiin booda WordPress sooftaakilasiin bira deemne jechuudha. Sooftakilas kan jettu tana isii tana cinaadhaan kan jirtu tana tuyna achi install kan jedhu bira deemna. Install kan jedhu erga tuynee booda kallattiidhaan amma kana maal goonaa kastameerra kennaa achi as biratti kanallee HTTPS irra kaahuu qabna yookaan immoo HTTPS www kan jedhu irra kenna jechuudha. Achi as bira sabdoomeenii filanna jechuudha. Amma irratti yoonni goone amma banne hedduu isinii dhufa as biratti xiyyeeffannoo gochuu qabdanii. As bira deemnee sabdoomeenii ilaalle jechuudha. Sabdoomeenii nuti banne isa sarchi goone jechuudha. Asiin achi as biratti akkana galchine jechuudha. Amma achiin booda asitti maqaa saayitii kanaa asitti galchine jechuudha. Consulting achi asitti wanni isaa galchine jechuudha. As biraan immoo taaglaayinii isaa asitti galchine jechuudha. Achi erga taaglaayinii asitti galchine booda bakka admiinii eebiyoonni asitti galchine jechuudha. Paaswaardii isaa asittillee paaswaardii immoo asitti humnaaf jechuudha. Asitti erga paaswaardii humneefi booda achi kallattiidhaan kun akkanuma jirutti akkanumatti teennee maal goonaa install goone jechuudha. Install goonuu daqiiqaa muraasa wayii ni eegna asitti. Erga daqiiqaa muraasa eegne booda kun install nu godhaa jira jechuudha. WordPressiin gara weebsaayitii sabdoomeenii bannee irratti install nuuf godhaa jira jechuudha. Isa ni eegne jechuudha asirratti. Akkuma argitan sabdoomeniin already congratulations the software was installed kan jedhu wayitii nu dhufu. Isii tana administrative URL asiin tuyna. Sooftaakilasiin waan haaraa waan bareedaa wayii fidee jira. Asirratti AI'dhaan already AI assistantii wayii fideera. AI assistantii san fayyadamuun kallattiidhaan wanni nu kenna jechuudha. As keessa
name of websaayitiin asirra jira. Then explore kan jedhu kana keessa seentanii then type yookaan immoo niche isaa asii keessa galchitanii then isii kana wayitii tuytan as keessaan asitti description xiqqoo barreessitaniif jechuudha. Then erga barreessinee fixnee booda achiin booda as biratti create a description using AI kan jettu tana wayitii tuynuun as keessatti waan xiqqishuu barreessinee achiin booda akkana nu bareeche jechuudha. Achi ammallee irra deebina si'a lamaa sadii yookaan akkanatti goonaaf jechuudha. So akkanallee ammas irra deebina. Then erga kana goonee booda then get started jennaani. Achi get started wayitii jennuun kallattiidhaan already process godhee gara nu fidaa dhiifama. Then erga itti aansuun as biratti lakkoofsa bilbilaa keessan asiin isin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keessan asitti akka information ta'uuf jechuudha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa guuttaniif jechuudha. Amma asitti lakkoofsa bilbilaa guuttanii then achi immoo adreesii keessan asitti guuttan jechuudha. Then erga akkana jettaniin booda then continue jettaniini achi kun wayitii isinii dhufu haaluma kanaan akkuma jirutti wanni goonumaa inni continue jennaani. Achi wayitii continue jennuun search resultiidhaan suuraa isinii fida then at least suuraa 10 hanga 15 filadhu jedha. Already as keessaallee feetan asii filachuu kan isinii barbaadan asii lamaan takka akkanatti filachuu hin dandeettanii yookaan immoo even bakka sarchii biratti deemtanii then asiin kanallee tuquu dandeettanii as keessaan sarchiilee adda addaa as keessa kaahuudhaan dandeettanii ammas immoo yoo feetan immoo upload gootanii achi upload kaa gootan sanniin itti naquu ni dandeettan jechuudha. Ammaaf upload kaa godhuanii akkana filanne jechuudha. Upload goona. Achi kanneen galche jechuudha. Yaa kunniin nu galaaranii yaa imeejiin yaa 10 hanga 11 nu jira 10 hanga 11 galchinaaf jechuudha as keessatti. Erga suuraaleen akkana nu galanii booda suuraa akkanatti filanne jechuudha. As keessaan suuraa filannaa fi suuraalee akkasitti filanne jechuudha. Asiin achi use this image jennaan ammallee upload ka jedhu bira deemnee upload ka goone kanneen tartiibaan tokko tokkoon galchine jechuudha. Ammas ammallee upload ka jedhu bira deemnaa galchine kan wanniin taaneef ammas upload bira deemna. Ammallee upload bira deemna. Ammas upload keenya keessaa akkanatti galchine suuraalee jiran. Ammallee upload keenya keessaa at least suuraa 10 galchuu qabna jechuudha. Ammas upload keenya keessa seennee jiru kanneen galchinaa fi
So meeqa kudha lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan already kudhan seeneera yaa'u sarchii keessaallee sarchii gochuu hin dandeenye sarchii keessaallee yoo barbaanne akkanatti galchina. Akkanatti jechuu kan babbareedaa isaa asiillee yookiin immoo achi erga waan maraa galchineen booda sana wanni kun maal inni as jalaan continue jettu tanatu hin jechuudha. Ammas jala deemnee gara jalaa irratti akkana deemnaa. So websaayitii keenya akkana nu uumaa jiran eegnaa. Zan yaa'u websaayitiin akkanatti uumamaadha. Yaa'u websaayitoota uumaman keessaa kan nu ta'u ilaallee kan jaalanne kamiin nu deema ka jedhu filanne jechuu kanneen keessaa kan isinii ta'u kan Douglas carraa hedduu waan hedduu fidee jira jechuu asirratti. So asirraan hin eegnaa yaa'u ilaallaa. Kanneen keessaa kan gaarii ta'e kan jaalattan kan irra deddeebiidhaan wayitii ilaalamu wanni isaa wayitii ilaalamu kan das nama jedhu hawwataa ta'e maaliifi mobile friendly ta'uu qaba. Akkasumas immoo wanni hojjettan barreeffamni isaa immoo gubbaarratti kan mul'atu ta'uu qaba jechuu wayitii waan maraa wayitii hojjettan jechuu asirratti. Then I think kun bareedaa na fakkaate. Kanneen keessaa kan arge kana fakkaata. Gaariin isa kana yoo immoo kan biraallee filannaa taate immoo gara gadiillee deemuu ni dandeenya. I think ishee barreeffamni isaa asirratti mul'atu kun na fakkaate. Immoo yeah, any that. Isii kanarra filadhee amma erga kana filattanii booda xiqqoon eegdanii kun home page is loading about page loading contact jedhee service pagein kun haga dhufutti then erga maraa fixnee booda maal goonaa asitti wanni nuti goonuu gabaabumatti kun haga wanni ta'utti then import this theme jennaan jechuudha. Achi import nu godhaa jira websaayitii keenyatti ni eegne jechuudha. So haala kanaan wanni already websaayitiin create godhame jechuudha. Erga websaayitii create goone booda akkuma kanaan dura irra deddeebiidhaan jedhe wanni jalqaba sirraa'u seetingii isaa irratti kan seetingii isaa ni sirreessine jechuudha. Kan akkuma argitan erga fixee booda congratulation nuun jedha. Then websaayitii keenya kana wayitiitu inuu websaayitii keenya nu bana kana wayitiitu inuu akkanatti oopinanni taabii godhee gara websaayitii keenyaan nu geessa. Websaayitiin keenya maal akka fakkaatu hin ilaalla jechuudha. Websaayitiin sabdomeeniidhaan baname. Then bakka WordPress dashboard kan jedhu kana wayitiitu immoo gara dashboardii keenyaatti nu geessa jechuudha. Then gara websaayitii keenyaatti nu geessa. Then jalqaba waa hunda dura wanni nuti sirreessinu maal inni akkuma isiniin jennetti seetingiidha kan sirreessinu ifama. Dan seetingii bira deemne jechuudha. As bira deemnee gara seetingii isii bira deemnaa jalqaba irratti dhiifama waliin ammas. Seetingii bira deemnaa achi general seetingii isii hin sirreessinaa fi asitti jalqaba irratti dan akkuma jiru ta'ee ayikanii isii qofa filachuudha. Dan ayikanii kan nu ta'u ilaallee suuraalee achi keessa jiranillee filachuu ni dandeessanii. Even suuraa keessan galchitan sanuyyuu akka ayikaniitti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Dan suuraa kanaa fayyadamanii dan set ayikan jedhaanii dan akkana naa dhufa achi akkanarra kaa'ee dan crop jedhaan wayitii crop jedhuun kallattiidhaan asiin na galchiti. Dan jala deemee achi anyone kan register jettu isiirra kaa'ee achiin booda innillee waan faayidaa qabuuf akkana deebinaa. Dan seetingii kana erga fixnee goone booda primalinkii bira deemnaa. Primalinkii bira deemneetiin achiin booda immoo itti aansuun post name irra kennaa. Achiin booda post name irra erga kenne booda save change jennaani. Itti aansuun immoo wanni nuti goonu site kit itti hidhuudhaan
Erga seetingii sirreessinee booda hojiin itti aanu pilagiinii saayitkii itti fe'uudha. Then pilagiinii bira deemnaa. Then achiin booda add plugin ka jedhu kana tuqnaa. Achiin booda add plugin bakka jedhutti as biratti sarchii keessatti Google jechuudhaan barreessinaa. Then Googlein mayitii sarchi goonu haala kanaan nu dhufaa. Saayitkit ka jedhu kun. Then install goone jechuudha. Saayitkit by Google Analytics ka jedhu kana install goonaa. Then install nu godhaa jira. Erga saayitkiitiin nuu fe'amee booda wanni goonu maalinni asitti activate goonu jechuudha. As biratti then activate nu ta'aa jira. Then activate erga ta'ee booda then akkana nu dhufaa. Congratulations your saayitkit is now activated jedha. Then start setup gochuudha achiin booda. So as biratti connect ka jettu tana tuqnaa. Achi kanarra erga keenya booda sign in with Google jennaani. Googleii nuti sign in itti goonu Googleii AdSense'iin waannichi irratti monetize ta'e ta'uu qaba. Then asirratti akkana goone jechuudha. Amma domeenichi kan monetize irratti ta'e jechuu ammas continue jennaani. Then setup godhaa jira. Then verify goona ammas. Then ammas allow jennaani ammas achi setup jennaan ammas. Then next jennaan ammallee. Achiin booda analyticsiin akkanatti nu seenaa. Achiin booda analyticsiisaan create goone jechuu asiin create new account haga jedhutti bira deemnee then setup new account irra tuqna jechuu as biratti. Then setup erga jedhee booda akkana nu dhufaa. Then country Keeniyaa irra kaa'uu qabnaa. Maaliif jeemmitii Keeniyaadhaan waan ta'eef. Then kanammoo irra goone jechuu akkanatti. Then create account ho'itii jennuun haala kanaan nu dhufaa ammallee. Shopii isaanii email wanni ta'e sanitti ammallee itti hina jechuudha. Ammas isuma kanarra tuqnaa. Haala kanaan ammallee wanni nu seene jechuudha. Websaayitii uumnee haga analyticsiitti uumnee jira jechuudha. Amma analyticsiin kun redirect godhee gara analytics page'itti nu geessa jechuudha. Analytics biratti then as bira deemnee wanni nuti goonu maalinni accept jennaan as bira tana. Ammallee gara gadii deemuudhaan I accept jennaani tanallee Google product ka jettu tana akkana tuquudhaan gara jalaa deemuudhaan tana accept jenna. Achi kanneen illee technical support maalii kan jedhan kanneen illee irra kaa'uudhaan achiin booda jala irratti dhumarratti accept ho'itii jennuun inni redirect godhee haala kanaan nu fidaa. Then go to my dashboard jennaan ammas. Then go to my dashboard ho'itii jennuun gara kallattiidhaan gara wanniitti nu geesse jechuudha. Gara saayitkitiitti. So wanni nu hafu as biratti monetizationidha. Then isii monetization jettu tana akkanatti tuqnaa gara jalaa nu deemti. AdSensii bira nu geessti jechuudha. Then connect now jennaan ammallee. Connect now ho'itii jennuun ammas gara Gmailii kennaatti nu geesse jechuudha. Then tana ammallee tana tuqnaa. Then itti aansuun kana tuqnaa ammallee. Then ammallee continue jennaani. So haala kanaan seenee jira. AdSensein illee achi complete setup jennaani amma. Already websaayitii subdomeeniidhaan bannee achiin booda maal goonee jira. AdSensein illee itti hinee jira jechuudha. Haala kanaan so monetize ta'ee jira. AdSensii kanarratti jechuudha. Then setting isaa sirreeffachuudhaaf as bira deemnee setting bakka saayitkiitii jechuudha. Setting ka jedhu kana tuqnaa. So as keessa settingii keessatti kunoo afran kunniin hidhamaniiranii. Then as bira deemnee as keessatti isii tana ad blocking recovery ka jettu tana setup goonaa. Tana ho'itii setup jennuun haala kanaan nu dhufaa. Then enable image jennaani ammallee. Enable message erga jennee booda haala kanaan nu dhufti. Then create then warri message qabdan I published jettanii warri message immoo kanaan dura create hin goone create message ho'itii jettaniin gara AdSensii keessanii isin geessaa. Ho'itii AdSense keessa bira isin geessuu eessa bira dhufaa haala kanaan dhufaa. Then warri amma already uumee jira asirratti as biratti yookaan message asiin create gootan jechuudha. Linkii itti hidhuudhaan. So gara saayitkii keessanii deebi'uudhaan then as biratti my message is ready ka jedhu kanarratti tuqnaa. Erga create goonee fixnee booda jechuudha.
So haala kanaan already fixnee jira jechuu seetingii isaallee sirreessinee wayitii fixnuu jalarratti as biratti akkuma argitan yuuroo isinii lakkaa'ee as biraan laaltan jechuudha. So yuuroo warri wanniin sabdoominiin isinii baname daashboordii keessan keessa seenuudhaan saayit kiitii bira deemtanii saayit kiitii daashboordii kana tuquudhaan achi monetization kan jedhu kana wayitii ilaaltan monetizationiin keessan birrii meeqa haga hojjettan page viewing keessan meeqa impressioniin meeqa akka ta'e asitti kallattiidhaan isin agarsiisa jechuudha. So kana fakkaata. Weebsaayitiin nuti uumne immoo weebsaayitiin maal akka fakkaatu yoo ilaaluun barbaachise kana fakkaata jechuudha. Asiin wanni hundi kan dhumatee fi as biraan weebsaayitii bareedaa isaa uumnee jira jechuudha. Asirratti gaafa daqiiqaa muraasa yookaan immoo sa'aatii 24 keessa beeksisa baay'inaan fiduu jalqaba jechuudha. As keessaan kana fakkaataa galatoomaa horaa bula. Chaanaalii keenyallee sabskiraayibii fi fooloo gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan immoo karaa komentii keessaatiin nu beeksisaa. Hundi keessanuu galatooma.